Arri ayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniif guddatu kabajamuuf jaalatamoo kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtanii obboloota koo akkam jirtu. Arras ammoo deebi'ee viidiyoo aarayaan isinitti deebi'eetiin jira. Egaa viidiyoo kana wanta na fayyadee isinis ammoo hin fayyada jedheetiin qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kan qabadhee dhiyaadheeru meeshaa biteeru. Meeshaa kana isinis ammoo bittanii akka itti fayyadamtanii jedheeti. Egaa meeshaan koo kanarra isinitti mul'isu mee viidiyoo koo gadi qabee kuni isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba. Kun akkuma argitanii laafiidha, maggaarajaa qaba, wanta hundumaa as keessaa qaba. Kan alga kan sirees qaba, kan maggaarajaas qaba waan ta'eef isa kana isinitti agarsiisuuf arra gara fuula keessanitti dhufeetiin jira. Mee anuma wajjin ta'aati. Egaa kaameraan koo olii gadi jedhaatiin jira, dhiifama. Okay. Isa kana ana wajjin ta'aatiiti. Gatii isaa eessaa akka bitee fi gatii isaa isa duraatii fi amma ammoo gatii xiqqoo gadi bu'eetiin jira. Kanaaf isiniif qabadhee dhufu hundi keessanuu deemtanii akka itti fayyadamtanii barbaadeet isiniif qabadhee dhufe. Kan argitan kuni tokkicha hiikee isinitti agarsiisa. Egaa lachuun hiikuyyuu tokko hiikee isinitti agarsiisa. Mee kaamera isaa as keessatti kunoo kan argitan kana algaa kenna yookiin sireedhaaf kan ta'u meetir kaamsaadhaaf kan ta'u baneechinillee kunoo akkuma argitanii isiniif gadi qabaa as laalaa kunooti kuno laalaa kuni laafii isaatiif maccawchaa isaatiif tiraasota xixiqqoodha. Kunoo tiraasii xixiqqoo lama kunoo kun hin jira. Kan biraa immoo inni kana boodatti mucina kun ammoo amsoolaadha. Kunoo baay'ee asitti yabbaadha. Kunoo laalaa amsoolaan kun amsoolaa yabbaadha. Kunoo laalaa zarfii isaa jechuun kunoo kanneeniin wal fakkaata akkuma argitan. Inni kunini qaccee isaatiin jiru. Handaara isaati kunniin handaara isaati. Algaa libsiin isaa ganaa isinitti mul'isa. Kun keessi isaa yaa akkuma argitanis ispoonjiidha. Kunoo laalaa akkuma argitanii baay'ee meeshaa gaariidha. Waan na'aaf fayyada yookiin ammoo itti gammada isinis ammoo akka itti fayyadamtan barbaadeeti hiriyoota koo. Kunoo asinis immoo lamee kunoo qaba. Kunoo funyaa isaa arfan irrattuu qaba. Kana yeroo afnu algaa jala akka yeroo galchinu jechuun beektan waan ta'eef haa'uma ammoo argitanii fi sirriitti wanta tokko yoo kan arganiitiin jedhamtu nama gammachiisa waan ta'eef inni kun isaa. Inni biroo immoo kunooti tiraasota isaa isinitti mul'isa. Hoqamee tiraasonni isaa afurii tiraasii baasifa kaawwanis. Kunoo laalaa kuni tiraasii isaa tokko jedha. Wanti xiqqoo qara argitaniittan isa waliin kunoo kana waliin kun kana hin beektu. Egaa ammas fidi kunooti ammas ammoo kana wajjini kunoo kana wajjini isa argitan kana kunooti isa kana kun ammoo kana ammoo sooftiiti. Kana ammoo mandiilaati. Akkuma argitan kana deebi'ee ammas immoo maal qaba? Kunoo caammaa qaba. Kunoo amma immoo laafii isinitti agarsiisa. Kunoo laalaa dhugaa qara wanta haganaa kana jechuun wanta haganaa kana birrii 350, birrii 450, birrii 400 akkasiin binnaami hundi keessanuu beektan riyaala jechuun. Angiin kunoo laalaa kana guutuu qaba. Laalame
ani kalara kana mee asiqine kalarri kun maybe isinitti yoo seeraan hin baay'ee bareeda warqaammallee keessa isaatii akka dahabaan fakkaataa baay'ee bareeda garuu dhugaa manana isaallee ilaalaa kunoo akkana kun ammoo carqoomni isaa kuni kan wannaati kan maal soofaati akka soofaafillee hojjetamu beektan carqii cimina isaa jechuudha anamma kan jaalladhe carqooma isaati meeshaa tokko bituu qofa duuntaane bareeda isaa laallee kun akka kun jeersii fakkaatu tokkiin hin jiraame yeruma san yoo afneet hin jenne namni irra taa'ee yookiin ammoo yoo miicameet hin jedhe walitti caccabe yookiin immoo yaa'u carqii akkasiitii miti dhugamaanu baay'ee carqii cimaadha biyya keenyaaf kan ta'u bakka isin waliin waan na turu wanta bittanii hin gaabbine tokko ilame akkuma argitanii mi'a siqsine siqi asii irra dhaabadhu siqi laala baay'ee bareedaan dhugaa kalarii aanini boggi ka jedhullee hin jaalladhu bakka kalaroota akkanaa kan hin jaalladha egaa kalarii ofii filadhe kun dhugaa baay'ee bareeda meeshaa magaalaaf ta'u bakka namatti tola isa kalarii akka barbaadan kalaroota barbaadan filachuu hin dandeessu egaa kan filadhe kalariin koo isa kana kan biraas ammoo jira kalariin biraas ammoo inni hiikuyyuu isinittiin agarsiisa kana fakkaata inni biroo ammoo kan amma dura nuti kabinnu kun kana akkasitti binna jechuudha mitiiree amma immoo viidiyoo kool qaba dhiifama maggaarajaa qaba inni kun wanti isinii fide waan naane maggaarajaa qaba okay maggaarajaa isaa isinitti agarsiifna amma kana wajjin maaltu jira maggaarajaa mana keessanii fi iddoo bultiitiif maaltu barbaachisa barbaadan minxaafii afachuu hin dandeessani akka feetan abbaan akka mana ofii bula akka barbaadan kun amma maachiidha bakka algaan keessanii fi kun olaala kuni meetira 3 dheeraadha dhugaa angabaabduudha insobee anis ammoo uumaan jedhuyyuu dheerinni maqaba miti yes እና አስላላ እጋ ኩን ኢላላ አልኮን kan ቀረሲን ሙድሴ ወርቃማ ፈካታ ኩን ጀቶ ዳሃባ ከወርቃማ ጅራ እን ኩን ኢሌ ጋ ዱበቾፍ ባየ ተኮ በሬ ደቦሎ ተኮ ማሎ ወረት ጅርተን ዴማ ቢታዳ ጅቹን ገቲ ሳንቱ ገዲዋ ሜሻቱ አሞ የው ሶጠኔ አርግተኒ ገቲ ሳቲቱ ገዲ ኢላ ኬሲ ሳሰሙ አከስ ጅራ ዳለችታ እና ኩናም ገመቶ ኮሲኒ ሙድሳር ኩናም ቆይ አሲቃኒ ኩኒኒ ጭናቶ ኮሲኒ ሙድ ኩኒ አኩማ ከና ኩኑ አከና አደዳ ወነ ጀዳ ሚያስቆጥ ከለብኩና ኢላ ሚያላላ ቃሪ ኩኑ ሰጣበተ ትሽኒስ ኩኑ ኢላ አማ መስቆቲ ከነ ብረን ፈላላ ላላ ኢላ ኩኑ ትርፊ ሰላላ አርጊታኒ በእነ ሳዱ ጋላላ ሜትራ ሰዲ በእኒሳ ጉዲኒሳ ጀቾ ማል ባሩን ደንደኖ dheerinni isaa kun lafatti kun lafa harkisaara haga umatii qabnu hojjaa qabnu ol harkisaatiin jirra egaa kana jalatti amma maaltu sin barbaachisa isa kakkoottan asinna gara viidiyoocha isa kanaaf akkasuma dhaabbadhu isa kana ilame isa kana kunooti tan biraas ammoo haanni ammoo hiinuun kunooti lalaala haada isaati kun egaa beektu isinumatti mul'isuuf jecha kun haada isaalleen qaba yeroo bittan kana hundumaa cheek gochaate bituu qabdu yaa mucaan oromoo waan ta'eef isinitti gurgura kunooti kuno እና ከብራሙ ማል bitu gabara isaa yookaan ammoo kakeessaa jechuun amma kun ilaala kanaan kakeessaa kana amma an yoo barbaade adis bituun danda'a gara boras bammoo bituun danda'a akkasumas ammoo kabras ammoo kalarii biraa kalarii amma argaatan kana isas bitee ammoo maachi godheeti fayyadamuu hin danda'a jechuudha kalarii sadii ol fudhata maggaarajaan kunis ammoo jechuudha kanaaf itti fayyadamuu hin dandeenya buloota koo isa kana egaa akkuma argitanii kana isinii fideera gatiin isaa dura kan bitamuun kun jechuudha kun dura kan bitamuun
dhibba shanii haga ammoo dhibba afuriif shantamaatiin bitama. Dhibba afurii hamma dhibba shanii hamma dhibba afuriif shantamaatiin gurgurama dura jechuudha kan gurguramu. Amma ammoo diskaawuntii ta'ee akkuma isiniin jedhe meeshaan kun wanti diskaawuntii akkana ta'ee fi bakka ammoo jalaa diigaaran sababa kanaafi kuni kan argitan kana kan meeshaa amma isin mul'ise kana hundumaa birrii 340 naaf kenne jechuudha bitee jechuudha. Kana fakkaataa egaa warri ammoo maatiin naaf hin taane maatiin haa warri barbaadan ammoo bilbila keessan jalatti barreessa koomanta jalatti isiniif kennaa. Xaxxanii bitattuu dhiheenya kana dhaqaa oduu isin jalaan dhumanne bitadhaa isiniin jedha. Waan na duukaa buutaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo sabraatiin hanga walitti deebinuuf nagaatti naa turaa. Yaada qabdanii koomentii jalatti kennaa. Maalinni okay kana isinitti mul'ifne innis kunuuti tokkoma kalarii irsaasiiti kanuma baay'ee